Ashamaa harka fuune daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun qophii seenaati. Qophii seenaa keenya irraa keessatti dhimmoota seenaa, aadaa, siyaasaa fi jireenya hawaasummaa Oromoo waggoota muraasa as keessa keessummeessaa jiru. Akka biyyaatti, akka impaayera biyyattii kanaattis Oromoon maal keessa jira? Maal fayyadamaa jira? Gara fuulduraa maal ta'uuf deema kan jedhu daawwataatiin kan isin biraan geenyu ta'a. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Mata dureen qophii seenaa keenyarraa Oromootu bara dhufaa darbaa sirna kanarraa fayyadamaa jira moo sirnatu Oromoorraa fayyadamaa jira kan jedhu taateewwan jajjaboo waggoota 5 darbanii fi amma keessa jirru kana gaggabaabsinee haa ilaallu. Tarii barnootaa fi hubannoo isinii ta'a jenna daawwattoota keenya. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura. Achumaas impaayerri biyyattii erga humnaan ijaaramtee sabni Oromoo mee sirna kanarraa maal argate kan jedhurraa gaaffii naa kaanu. Keessumaa Oromoon aadaa fi duudhaa eenyummaa isaa ganamaa qabatee as ba'ee wantoonni karaatti danqaan waan hedduu lakkaa'uun ni danda'ama. Jechuunis aadaa isaa, afaan, duudhaa, amantaan isaa fi humnaan irraa mul'atu. Sabni kun akka waliigalaatti wareegamoota ulfaatoo baaseera. Kunis ta'e sun kaayyoo diinni akka sabaatti balleessuuf yaale tasa milkoofne. Tarii akka yaada diinaatti tokko tokkoon Oromoo ajjeesuu, hiraarsuu, dhabamsiisuu, maqaa balleessuu yaaleera ta'a. Kun garuu saba kitila 70tti tilmaamu sadarkaa amma jiru kanarraa taakkuu takkaallee hin hanqisne jechuun nama dandeessisa. Kana jechuun garuu sirna dhufaa darbaa impaayerittiin uummata kana gatii guddaa hin kaffalchiisne jechuu koommoo miti. Keessumaa sirni impaayera Itoophiyaa uummata Oromoo akka ani Oromoo miti jedhee haalutti dararaa inni hin keessummeessisne hin jiru. Akka sabaatti duulli jibbinsaa, waraana, maqaa balleessii fi qoqqoodinsa, jumlaan ajjeesaa, jumlaan hiraarsuu, jumlaan hidhuu, rashanuu fi kan kana fakkaatan nurratti raawwatameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii seenaa keenyaa waan Oromoon jaarraa hedduu keessa keessummeessaa fi dararaa inni dabarse seenaaf ol keenye yeroo dhiyoos ammoo sirni impaayera Itoophiyaa Oromoo irraa fayyadameera. Maal fayyadame moo Oromootu sirna sararraa fayyadameera yookaan fayyadamaa jira kan jedhu yookaas ammoo maal miidhame ka jedhu daawwataan haa ilaalluun dhaamsa kooti. Mee xiqqooma ishee wal hubachiisuuf jecha gadaa keessatti dhalannee kaasee waan argaa dhageettii fi taajjabaa turre haa kaasnu. Jalqaba irratti sirni impaayera Itoophiyaa Oromoo fi Oromiyaarraa faayidaa argateera gaaffii jedhurraa haa kaanu. Gaaffii kanaaf an akka qopheessaa qophii kanaatti eeyyee jedheen yaada koo haa jalqabu. Tarii hordoftoonni fi daawwattoota keenyaa yaada mataa keessanii fi deebii akka kennitaniif balballi isaa banaa gooneerra. Mee akka yaadaatti duubatti deebinee gola seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisu kan bara gita bittaa sirna nafxanyootaa keessatti yoo ilaalle sirni sun osoo Oromoof waa hin buusin ilmaan Oromoo Oromiyaa keessaa fi ala jiraatan daguggaa sanyii irratti gaggeessaa tureen maatii isaanii ajjeesee, gubee, harmaaf morma kutee, fannisee awwaalee, saamee, hidhee ofii hawwisaa guuttachuuf carraaqeera. Aadaa fi duudhaa Oromoo balleessuuf yaaleera. Sirnaa fi aadaa impaayerittii Oromiyaa keessa facaasee nagaaf tasgabbiin akka hin buuneef kaayyoo isaa haga tokko galmaan geessifachuuf yaalii taasiseera. Kanaaf Oromoo irraa fayyadameera jechuun ni danda'ama. Kabajamtoota daawwattoota keenya leellistoota sirna nafxanyaa fi impaayerittii keessatti Oromoon maal hin ta'in? Qabeenyatu saamame, maatiitu qe'ee fi laga isaarraa buqqaafame, ganda isaarraa diigame, lafa isaarraa humnaan fudhatame, aadaa fi amantii saboota birootu humnaan itti fe'ame. Oromoon sirnoota dhufaa darbaa impaayera biyyattiirraa maal fayyadame jennee wal gaafannee gabaabumatti faallaa yaadota armaan dura isiniif kaasne qalbeeffatuun gahaadha. Faayidaa miti isa qaburraayyuu itti hir'atee ni saamame. Qe'ee fi qabeenyaa fi araddaa isaa irratti humnoota abbaa irreetiin ni hiraarfame, ni salphate. Galata qabsaa'ota Oromoo kan dhiigaa fi lafee isaaniitti dhangalaasanii caccabanii
warreen jiraachuu saba Oromoo dhaloota har'aa kanaaf wareegama lubbuu qaamaa fi qalbii isaanii aarsaa nuuf ta'aniif gatiin isaanii bilisummaa ta'u jecha kaayyoo fi akeekni diina Oromoo osoo hin milkaa'in hafeera. Haa ta'u malee ilmaan Oromoo fi Oromiyaan har'allee qormaanni hedduun gama hundaan jiraatullee aadaa fi duudhaa isaa ganamaa qabatee tarree saboota addunyaa kanarraa waliin qabsootti jira. Daawwattoota keenya barri ni jijjiiramaa, sirni ni jijjiiramaa, taayitaan ni jijjiiramaa, hawwii fi fedhiin namoota inuma jijjiiramaa, ilaalchi akkasumas yeroon inuma jijjiirama. Garuu kan yeroo hundaan jijjiiramne dhugaa fi sabni hin jijjiiramu. Kanaafuu akkuma mata duree keenya irratti eeruu yaalle seenaa uumamaa impaayerettii kaasee eenyutu faayidaa irraa argate ka jedhu deebisuuf amma waan ife nutti fakkaata. Wanti waggoota 5 ilmaan Oromoo fi Oromiyaa sirnicha keessatti keessummeessaa haga har'aas ga'eesi waan addaa guddoon mul'ateera kan jedhu deebiisaa isiniif hinnisa. Garuu Oromoon akka sabaatti waggaa 5 darban kaasee haga har'aatti maal keessa jira? Maaltu isa mudate? Maal fayyadame ka jedhu ammas walumaan kan ilaallu ta'a. Kan tokkoffaa jedhee akka qabxii ijootti kaase keessaa Oromoon bara 2018 duraa fi isaas maalitti ture? Maal keessas jira isa jedhu haa tuttuqnu. Ilmaan Oromoo sirna gita bittaa wayyaanee keessaa qabsoo hadhooftuu kan baroota durii keessaa caalaatti keessummeessee kan hin beekne qabsoo finiinsaa tureera. Akkasumas tokkummaa fi humna Oromoo sirna impaayerettiitti daran yaaddoo ta'eera. Sirna sanas akka kufus wareegama guddaa itti baaseera. Ilmaan Oromoo fi qabsaa'onni Oromoo hedduun qabsoo sanatti kitimamaniiru. Kana malees ilmaan isaa 100,000 lakkaa'aman itti dhabamaniiru. Jajjaboon Oromoo qabsichaaf itti of kitimaniiru. Dhaabileen siyaasaa Oromoo kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo fi jaarmiyaaleen Oromoo adda addaa qabsoo jajjabduu gochuudhaan sirna sana irratti xumura taasisaniiru. Qotee bulaan Oromoo, barattoonni sabichaa, beektonni Oromoo tokkummaa jabaa uumuun sirna impaayera biyyattii kuffisanii jijjiirama guddaa argamsiisuun sirni biraa akka dhufuuf xaaraniiru, qabsaa'aniiru, jijjiiramnis dhufee ture. Kana boodas sirna sana irratti kan aangoo qabates ilma Oromoo ta'uu sabaa himaalee dabalatee firris diinnis haasaa baheera. Cilancilli dimokiraasiis mul'ateera jechuun odeeffameera. Dhaabbileen siyaasaa kan qabsoo hidhannootti amanan dabalatee dhaabbileen siyaasaa impaayerittii keessaa sosochii gaggeessaa turan gara mana isaaniitti deebi'aniiru. Waan guddoon kaafamuu qabu garuu ergasii Oromoo fi Oromiyaan bara 2018 maal keessa jiraataa turan kan jedhutti haa darbinu. Na waliin tura ammallee. Jijjiirama sochii siyaasaan Oromoon waggoota 6 dura keessa ture maal fakkaata ture? Jijjiirama siyaasaa Oromoon waggoota 6 dabarse keessatti maal argaa ture? Maal taajjabaa ture? Eeyyee jijjiiramni sochii siyaasaa impaayera Itoophiyaa kan duriirraa jijjiiramni mul'ateera. Innis jijjiirama aangoo siyaasa Itoophiyaa. Kana jechuun bara gita bittaa wayyaanee keessa saboonni impaayerettii keessa jiran humnaan ukkaanfamanii olaantummaa dhaabaa TPLF jalatti bulfamaa turu. Dhaabileen siyaasaa sirna impaayerettii kana finciluun qabsoo hidhannoo keessa turan karaa nagaan sirnicha irratti qabsaa'uuf gara biyyaatti dhufaniiru. Ilmaan cunqurfamtoota saba impaayerettii keessatti sirna sanaan hidhaman mana hidhaatii bahuun kun dhagaa waggoota muraasa gidduutti mul'ateera. Kanaaf Oromoonis akka sabaatti tarii sirnicharraa bu'aa argateera jechuu ni dandeenya. Inni sadaffaan ammoo jijjiirama aangoo siyaasaa bara 2018 kaasee murteessummaa aangoo siyaasaa sirna impaayera Itoophiyaa keessatti taatee seenaa uumama impaayerettiitii kaasee hanga dhiyoo asitti olaantummaan murnaa paartii siyaasa Oromoo ni jira yoo jenne soban taatu. Keessumaa mataa biyyattii kaasee hanga sadarkaa qoqqoodinsa aangoo mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi kan naannoleetti murni dhaaba siyaasaa Oromoon hoogganamu sirnicha keessa numa jira. Haa ta'utii sirna Oromoon akka mataa biyyaatti waamamu keessatti Oromoo fi ilmaan Oromoo maalirraa fayyadaman kan jedhu ijoo dubbii qophii keenyaati. Kanaaf ammoo faayidaa inni argate caalaatti yoo fudhannes sirnicharraa garuu miidhaa maaltu isa mudate ka jedhu keewwataan inuma ilaalla. Gama siyaasaa fi nageenya Oromoon kan itti miidhame malee waan fayyadame badaa waan mul'atu miti. Jiruu gadadoo, aarii, boo'ichaa fi miidhaa uummanni keenya waggoota 5 darbaniif mana isaa keessatti dabarse manni lakkaa'u. Keessumaa waggoota 6 darbaniif uummanni Oromoo sababa Oromoo mataa'eef qofa qaanii fi salphina isa mudachuudhaan
guyyaa adii addabaabayii irratti ajjeechaa keessummeesseera. Jumlaan rashanameera. Bakka buuteen dhabamsiifameera. Aadaa fi safuun cabeera. Manguddoon, jaartiin, dubartiin dhaanamaniiru. Yakki gudeeddaa daran babal'ateera. Saamichi bifa adda addaan uummata keenya irra gaheera. Ilaalcha siyaasaan namni ajjeefameera, hidhameera. Ilmi Oromoo mormirraa citee diinaan roorrifameera. Nagaan dhibameera. Hawaasni keenya yaaddoo fi sodaa keessa galeera. Nagaan bahanii galuun yaaddoo ta'eera. Oromoo fi ilmaan isaa akka hin banneef yaaddoo nageenyaatti ta'eera. Hawaasni keenya waaruu salphinaa uffateera. Namni murtii seeraa malee ajjeefameera. Itti gaafatamummaan seeraa laafeera. Akkasumas yakkoonni suukanneessoon Oromiyaa bakkoota adda addaatti mudateera. Abbaan amantaa ajjeefameera. Manni amantaa xiyyaara nammaleeyyii fi hidhattootaan barbadeeffameera. Amantoonnis balaa sanaan ajjeefamaniiru kan jedhu gabaabsinee yoo ilaalle yaadannoo yeroo muraasaati. Inni itti aanu gama diinagdeetiinis waggootan 5 darbaniif Oromoo maal keessa ture? Uummanni Oromoo uumama isaa kaasee arjaa garaa lafeessa haammataa fi sooressadha yoo jenne sabicha keessaa fi lafa isaarra jiraatan arguun ragaa gahaadha. Kana jechuun kan dheebote dheebuu baasuun, kan beela'e beela baasuun, kan daaretti uffisuun, kan ko'ommate ofitti firoonfatee sirnuma isa jibbulu keessallee achi as gahe. Haa ta'u malee waggootan 6 darbaniif hawaasni hoodhu malee kennii barsiifatan godhannee sababoota balaa uumamaa fi namtolcheen osoo isa dhiphisuu harka isaa kadhaaf yeroo hiixatu argame. Namni waan nyaatu dhabee rakkatee daaree ni beela'e. Daandii gubbaatti bahee jiruu gadadoof saaxilame. Sababoota rakkoo nageenyaa wal qabatee qe'ee fi qabeenya isaa isa gaarii sana dhiisee jiruu baqaatiif saaxilame. Godaanuu filatee irbaata gahuu isaa fi qurxummii ta'ee argame. Sabni kun ofii qotatee facaafatee tiksatee loon bobbaafatee ormayyuu kan gargaaraa ture. Har'a bakkeewwan tokko tokkotti qabeenyi isaa jalaa gubamaa, mancaafamaa, saamamaa waan jiruuf har'a waan kaleessa harkaa qabu dhabee beela'ee deegee rakkoof saaxilamee jiraachuu nu miti. Diinnis firris sirnaan bareera yoo jennu sababaani. Itti dabaluun wal waraansa goleelee Oromiyaa hundatti babal'ateen yeroo ammaa akka sabaatti gaaffii nutti ta'e kana jalaa baqachuun ilmaan Oromoo hedduun jiruuf jireenya isaa daandii gubbaatti osoo hin jaallatiin filannoo gochuudhaan rakkoo namoomaaf saaxilameera. Gogiinsi waggootan 40 oliif takkaa godina gaanfa Afrikaatti mudatee kan hin beekne waggootan 6 erga mudatee uummanni keenya kibbaa fi kibba bahaa Oromiyaa jiran jiruu gadadoof saaxilamuun namoonni baay'een nyaata dhabuu irraa kan ka'e lubbuun namoota hedduu galaafachuusaa dhaabbileen mirgoota namoomaaf falman gabaasa isaan waggootan 6 baasaa jiran irraa hubachuu ni danda'ama. Beela mudateen daa'imman dabalatee maanguddoon, haadholiin, dubartoonni hedduun karaatti kufanii argamaniiru. Kun hunduu rakkoo siyaasa diinagdee impaayera biyyattiin dhaledha yoo jennu soban taatu. Dhimma jiruuf jireenya hawaasummaa wal qabatee Oromoon waggaa 5 kana keessa miidhaa maaltu irra gahe, faayidaa maaltu irra gahe jennee yoo ilaallas kanuma. Dhimma kanaan wal qabatees gabaasaaleen yeroo adda addaatti bahan dhuguma jiruuf jireenya hawaasummaa ilmaan Oromoo waggoota muraasaas mudataa jiru hunduu quba qaba jennee amanna. Dur Oromoon akkaataa isaaf danda'ameen sodaa nageenyaa tokko malee fira isaa, ollaa isaa, ganda isaa, qe'ee isaa fi araddaa isaa waliin wal argee wal iyyafatee jiruuf jireenya hawaasummaa waliin gaggeeffata. Garuu waggoota muraasaas laga ce'ee firaa fi aantee isaa dubbisuuf yaaddoo nageenyaa irraa kan ka'e manuma isaa taa'uu filata. Daandii dheeraa deemus ni sodaata. Galaa qabatee fira isaatti deemuu ni qaanfata. Jaarsummaa taa'uu ni yaadda. Kunis rakkoo sirnichi dhale keessaa isa guddaadha jennee amanna. Itti dabaluudhaanis sabni keenya bakka hedduutti afooshas ta'ee walitti qabamee yaada isaa waliif qooduuf dararaan isaan keessummeessan salphaa miti. Keessumaa bakkeewwan waraanni mootummaa fi qaamota hidhatanii wal falmaa jiranitti bu'uuraalee misoomaa akka daandii, tajaajilli ibsaa, buufataaleen fayyaa, tajaajilli teelekoomii daran rakkisaa kan turee fi mirgi bu'uuraalee misoomaa argachuu isaanii irraa mulqamee rakkoof saaxilamuu dabalatee hidhannoo teekinooloojii addunyaa hidhachuu dhabuudhaan wallaalummaa keessatti akka kufaniif karaa saaqaa jira. Daa'imman abdii impaayerittis ta'e biyyi Oromiyaa kun harkatti kufuu danda'u hiree fi mirga barachuu osoo argachuu danda'anii rakkoo namtolcheen
dirree barnootarraa hafanii jiruuf jireenya isaanii harka namaa irratti kan kufe meeqa lakkaa'uu ni danda'ama. Ijoo dubbii inni dhumaa jireenya hawaasummaa uummanni keenya waggoota muraasaas keessummeessaa jiru dhimma qaala'insa jireenyaati. Asirratti yaada dura taa'aa koongireensii federaalaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa bar tokko dubbate kaasuun barbaada. Uummanni gaafa waan nyaatuuf harkaa dhabe hoggana isaa nyaachuun fardiidha jedhan. Sanaarra qaala'insi jireenya hawaasa keenyaa sadarkaa gadii kaasee hanga olitti jiraatu quba isa nyaachisaa jira. Wanti nama dhibu ammoo waan ofii oomishatee ofii isaa akka fedhetti fayyadamuu hin danda'u. Hojjettoota mootummaas ta'e kan dhuunfaa galii ji'atti argatan irraa baasiin isaan guyyuutti baasan dachaa 10 caalaa yoon jedhe hin arboomsite naan hin jedhina. Walumaa galatti jiruuf jireenya hawaasummaa uummanni Oromoo sirna kana keessatti keessummeessaa jiru kan gaaffii namatti ta'edha jechuu barbaada. Kabajamtoota daawwattoota keenya dhimmoota jajjaboo sirna impaayera biyyattii kanaa fi uummata Oromoo fi Oromiyaa wal bira qabnee faayidaa fi miidhaa isaaniis ilaaluuf yaalleerra. Kanaafuu falli jiru maali kan jedhu kutaa lammaffaasaa kan waliin ilaallu ta'a. Agasittuu nagaan nuuf turaan dhaamsa keenya.